Sponsora kan isiniif godhe baankii Awaash. Imanni abbaa langaa qaqqabee booddee beellama mana murtiitti dhiyaachuudhaaf hayyamamaa waan hin taaneef manni murtii immoo bakka himatamaan kun argamutti barbaannee qabne akka dhiyeessinu ajaja. Maal godhatta? Wanta kuyyu gochaan jiru maanni abdii maaf tutturee? Maal rakkoo qaba maal godha kun? No way ta'uu dhiisi. Itti bakkeedha. Bakkee keessa joortee maal argatte? Maal qaba amma bakkee keessa joortate? Mana library seentee yoo kitaaba tokko lama dubbiste. Maal rakkina qaba? Bakkee kana joortee maal hojjette? Tooftaa adda addaa haa beekuyyuu malee nu caalee argamuu waan hin qabneef isin immoo ogummaa qabdan irratti dabalattanii akkaataa ajaja mana murtii kanaan of eeggannoo cimaadhaan ogummaa qabdan irratti dabaltanii himatamaa kana qabdanii akka fiddan abdii guddaan isinirraa qaba. Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun urjiin duute daaraa taate. Kuma shanta. Maal fuudhin tuufiis gaddamu. Qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jalalli fi ati hiree Oromoo fi Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaasee baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko televiziyoonii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Maayinni harramoo maaliin naa bari? Maal raajina akkasii kun? Amma maaluma kootti dhinaafaniitudha kan isaan natti mooran? Ishuma lubbuudhaan deemu kana guddaa godhaniitudha kana fidanii as kaaniitu natti mooru? Kunuu jireenya taateemo? Kunuu jireenya taateemo? Maal kootti dhinaafaniitudha? Maali yaa Waaqayyo? Maali yaa Rabbi tokkicha? Balbala koo jala maaltu? Natti mooraa jiru moo? Lubbuma kootti dhufaniitudha moo maadha waan isaa? Qabeenya maal qabaayitiidha kan isaan kana natti hojjetan? Nambade. Maal raajii? Eenyuyyuu miti kan kana natti godhu. Eenyuyyuu miti kan kana natti hojjetu. Beeka abbaashee beeka. Inaaftittiin kun moottuun kun
waliin gadhiisna. Waliin dhiisna. Hadha guyyaa callisuu kabajamaa jira moo? Jechuun mooraa kanatti waan hundumtiyyuu hin kabajama. Takka Color Day, takka April the Fool Day, Valentine's Day jedhanii kabaju. Namni sababii inni kabajamuuf gaafatu godhu tokko iyyuu hin jiru. Hadha immoo guyyaa callisuu kabajamaa jira. Kunnan ilaallatu. Kamtu ilaallata ree? Ana kan na arsee hin dhufte jedhee guyyaa guutuu as ta'ee si eegaa oolu kootidha. Ammayyuu hin dhufne reen? Foon ilmaa dhuftee na bukkee jaattaa jirta. Lafeen mana hin jiraa jechuudha. Osoo mana ta'e gaarii ture. Mana kan hin taane alaa jechuudha miti ree? Ani kanan jechaa jiru yaada koo naaf hubachaa hin jirtuun jedhe. Yaada na bira hin jirtu fooniin na bira taa'aa jirta malee hin jedhe. Maarraajiin akkasii kun? Maalidha haadha dida? Maalidha kun? Kun maalidha? Maaliin waan argaa jirtu kun? Buphaadha. Moo hanqaaquu fi uumaan eerii gurguruu jalqabdan sin? Bifa kee gurgurati immoo. Bifa kee gurguruun jedhe. Natti moruuf jedhaniitu malee kan balbala koo dura fidanii kaa'an. Balbala koo dura fidanii kan kaa'ani anatti moruuf ishee mana akkas lubbuudhaan dhaabadhee jiraachaa jiru kan. Akkasuma fayyaa deemuu koo hinaafanii tura. Bara jireenya akkas mi'aaye keessa hanqaaquu irratti eenyutu mooraam? Maali amma wanta akkasii? Hanqaaquu irratti eenyutu moraa? Ishee jireenya koo jibbite. Ishee jireenya koo jibbite wal beena. Wal beena ishee kana goote immoo. Waliin dhiisnuu jedhe. Waliin dhiisnu. Jettee balbala koo dura fiddeetu hanqaaquu rifeensa keessan irratti moolti. Eenyu sitti fakkaata? Eenyu sitti fakkaata? Kan hanqaaquu rifeensa balbala koo irra kaa'ee natti moo? Eenyu sitti fakkaata? Maalin beeka jettaniitu? Ani maalin beeka? Ati hin beektu? Ani immoo nan beekaa. Eenyu akka taate diina koo eenyu akkanatti moore nan beeka. Nan beeka. Wayyoo yaadadhe kan yaadadhe yeroo darbee hanqaaquu biti kan naan jedhan sinitti mooruuf yoon hin bare. Dhaqiitii hanqaaquu naa biteedhanii qarshii natti laatan biteen dhufe. Kan biraammoo maqasii naa bitii jedhan. Ilaa rifeensi ciyyuu kaanuma isaaniidha. Kuni isaanumatu itti moore. Bifi isaas isu malaa natu bite kaabdiin dagadha. Kaanuma wayyoo namni garuu Eenyishee? Maali namni maqaawamuun qabaamman maqaawamuun isin diina keessa wallaaltu. Hanqaaquu irratti kan moorumu kan anumatu bite. Eenyisheenii dursaa natti natti abbaa kana godhe. Kanuma hanqaaquutti kanuma hanqaaquu adda baasee hin beeka. Tole. Maqaan hin gaafatu. Eenyumadha? Dursaa waan ati barbaadden siif godhe. Attumti nama hanqaaquu kana biti siin jedhe natti. Diina keessan hin beektanii sin? Diinuma keessan moo? Yooma wallaale haqa isaa barbaadeen malee akkati natti himtu haquma isaa barbaadeetan malee yooma wallaalan diina koo wallaaleen miti. Haquma isaa sirriitti hin qabadha jedheetan malee moortittiin kun natti waanta barbaaddes. Gaariin ta'u. Hin ta'u. Wanta akkasii hin ta'u. Attam? Uduu baasu ta'a. Mucaa dubbi jaallatu na gootu. Utuma hin dulloomin nama dulloome na gootu. Hin dubbadhu. Attam? Jaartota oduu jaallataan hin jaalladhu. Ana akkasii. Mucaadhaan. Dursa. Ela hanati barbaadden siif godhe eenyumatu biti siin jedhe. Eenyuma biti siin jedhe natti. Beekamaadha. Diina keessan hin beektanii sin? Diina keessan. Maqaa dha'uun qaba. Yoo na dhaga'anu. Yoo si dhageesse maal abbaa ishee fiddere? Maal abbaa ishee fiddere? Yooma wallaale haqa isaa bareen malee. Niitittiidhuma haadha shubaa jedhamtu sana diinni koo. Hannatti moruu isheedha malee nama biraa miti. Nama biraa miti hin jedhe. Nama biraa miti. Diinni koo ishuma. Yaada shuba. Bara jireenya akkas mi'aayee namni hanqaaquu nyaachuuf hawwu keessatti namni dhufee hanqaaquu balbala namaarra kaa'a. Maal jechuudha kun? Maal abbaa ishee moortittiin kuni isheenoo diina kooti. Anaan na balleessuufidha malee isheen hanqaaquu waliin dhiisnu. Haadha shubaa wajjin waliin dhiisnu. Moortittiin kun hanqaaquu balbala koo keessatti itti moorti.
amma adadida ammoo ofitti deebi'aati tasgabbaati ol gala nan gata kana gadhees itti karadhees nan ta'a malee nan gata kana ol seenaas harkaan tuqxee badda dara maali kuni intalli gurbaadhana yoo du'a barbaadde malee wanta kana tuqiin kuni mooradha isinii dhufee sinii fi adamee dhufee sinirratti moorame waan ta'eef anaan namni dhiyoo tuqiin siin jedheera yoo du'a barbaadde tuqi ani sitti meera sinirratti moorame sinuma irratti moorame narratti mooramne waan murameedha maal kotti muru amma kana gurbaadhaan tuqiin siin jedheera maali seenaa rakkina qabu nan gata yoo du'a barbaadde malee wanta kana akaafaadhaan kaasneetu achi darbannee ganna malee harkaan tuqamu rakkina qabu nan gata maal taatan isinii ganaa nan gatan dursa maqaanatti rakkina qabu nan gata yaadde ani keessaan qabu nan gata yaada koo bachaan jiru jettee maal jechuudha? Waan mana haasaa jiruu si galaan jiruumi afaanuma kooyyuu wallaalteetta. Afaan kee maa kamittiin wallaala? Afaan Oromoo haasaa jirta. Afaan isa kana miti kanan jedhe. Sammaa afaan Oromoo afaan saba guddaan haasaa jira. Afaan isa kamiin jettee? Iftu. Erga yaadni koo siif hubatamuu didee tuttureeraa siin jechaan jira iftu. Kanammoo ifa gootee beekta. Waanan beekuun qabu. Waan tara dubbachaa jirtu tasuma naa galaan jiru. Maal jechuu barbaaddeeti? Tole naaf ibsi. Yaadni koo siif hubatamaan jiru yaada koo hawwachaan jirtuun jedhe. Erga yoo miti yaadni kee kanaaf hin hubatamne kanatti barte. Erga jaalala keenya keessa qilleensi galuu jalqabee kaaseeti. Jaalala keenya keessa kara eenyu akka qilleensi seene hubatteetta? Osoo addan baafatee nan haasaa sitti fakkaate. Iftu. An jaalala keenyaaf hedduun of eeggachaa ture. Hedduus kunuunsaan ture. Garuu bubbeen karaa kee dhufe jaalala keenya hedduu miidhaa jira. Waan atarraa haasaa jirtu kun yoomiyyuu naaf godhuu hin danda'u. Maal haasaa jirta? Karaa nama yartuu sareen ibidda qaqqaammattii jedhan. Ani waa tokko iyyuu hin goone. Boonsaa amma karaa naannoftee deemtu maaliif kallattiin waan jechuu barbaadne itti naasuftu ati? Iftu osoo na bukkee taa'aa jirtuu si dhabaan jiraan jedhe. Maal jechuu barbaaddeeti? Baay'ee jijjiiramaa jirta. Nama sin beekne natti taa'aa jirta. Aniftuu ishee mata durbeettudha. Jaalallee makee ishee dureedha. Sitti waan jijjiirame natti hin fakkaatu. Lakki baay'ee jijjiiramteetta. Tolee ergan jijjiirame sababan jijjiirameef sii galeera. Maal kunoo beekamaadha. Naan galle maal jechuu barbaadde? Erga dheengadda na biraa deemtee gurbaa sana nagaa gaafattee isaan wal bartee as hedduu natti jijjiiramteetta. Gurbicha sana wajjin eega wal bartee booda amalli kees natti jijjiirameera. Atis nama biraa natti taateetta. Amma immoo jettee ciraama isaayyuu dhiira kamiin iyyuu harkaan qabdee dubbisinaan jechuu barbaadde? Ani akkas hin jenne. Waan anan hin jenne jettee naan hin jedhin. Jetteetta malee kana caalaa waan naan jechuu hin qabdu. Ani kanan jedhe gurbaa sana dubbistee erga deebitee as fuula keerraa waan dubbifamutu jira. Jechuun erga yoomiiti fuulli koo kitaaba keeti moo dubbisaa taati? Silaa ofii keeyyuu dubbisuudhaan mana kitaabaa guyyaa tokko seentee miti. Na dhageessaa ilaa mana kitaabaa seenee kitaaba dubbisuu baadhus fuula kee dubbisuun garuu natti hin ulfaatu. Tole maal dubbisteere? Natti himuu dandeessaa? Kanan fuula keerraa dubbisee gurbaan sun akka onnee kee seenee fuula keerraa dubbisaan ture. Amala kee keessaa wanti na jibbisiise inni guddaan isa kanadha. Waan hundumaa tilmaamuu jaallatta. Tilmaamuu jettee osuma tilmaamuu baadhe iyyuu haasomtee ati gidduu kana natti haasoftuuf amalli ati natti agarsiisaa jirtu gurbaa sana wajjin walitti dhufeenya addaa akka qabdu natti mul'isa. warra suuqii saanduuchiin jira mee qabee natti himaa Rikooshe. maanni handaaqoo jimmitim kan naalaata maanni Maal jechuudha? tole hanqaquyyoo na biraate yoo Birri kudhan. innis moo baay'een gadde waaqi bara akkas jireenyi mi'a keessa na fiddaa biyya lafaa kanaan maalin si godha tolee nyaama
dafee haqa qabu dafee haqa qabu. Miyaa'eera garaan kos kunuuna beelaan dhumuuf waan ta'eef dafee haqa qabu. Deebi'een dhufa nan dhufa. Walitti dhufeenya yoon qabaadhes maal rakkoo qaba? Nan jaaladhe siin jedhisitti mee beekaa? Nan jaaladhe jechuu baattus jaalatteetta. Maal jechuu keetti naaf hin galle? Yeroo hundumaa na bira dhuftee cimina isaa natti haasofta. Cimina isaa kana naasoof dadhabina isaa waan an dhabeefdha. Malees laa dadhabina isaa utuun argeera ta'eetis laa sun dhoksuun ture. Kanaafidha yeroo hundumaa gaarummaa isaa malee dadhabina isaa kanatti naasofniif. Utuu siif galateeti irraa barachuu qabda turte. Garuu ati irraa barachuudhaaf qophaa'aa miti. Ani immoo cimina dhiira biraa na bira teessee akkanatti haasoftu hin barbaadu. Ilaan masara deebi'eessitti qabuun baay'ee nama addaadha. Amalatti qabduuf amalli qabuun qabu tasuma waan waliin ilaallatu miti. Amalli koo maaltu kan isaati gadi ta'e? Waan hundumaan iyyuu isaan gadidha. Waan hundumaa. Maaliif akkan akkas jedhe beektaa? Yeroo ati du'aaf badiisa maatii keetii yaaddu inni garuu akkaataa itti umurii harmee isaati dheereffatu yaadatuun isaaf hin danda'ama ta'e. Iftu maatii koo irra caalchisee waan si jaaladhuuf maatii koo geggeessee si waliin jireenya gaarii jiraachuudhaaf yaaditti nan malee koo ani iftu. Kanan qarriffaa sarii foon irratti ilaallatu jedhama. Maal jechuu barbaadde? Naan jettee akkana? Boonsan dhageessaa? Kan maatii keetiif jaalalaaf kabajan qaban yoomiyyuu iftuudhaaf jaalalan kenna jettee nabdatiin. Yoomiyyuu. Gurbaan qaboo jedhamu sunoo innoo jaalala sii kennuu danda'a? Kan saammaa dhiisi. Kan saammaan dubbatamu. Silaa waa'ee jaalalaa dhiisi jaalalinni harmee isaaf qabuyyuu baay'ee nama naafsisa. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha. Kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa. Isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati. Abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko, televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Kanaafiyyuu qabuuti waan tokko jechuun dandeessu. Isas yoo ta'e kan inni sitti haasa'e irraa dhageesseeti. Anis dhugaa jiru waan sitti meef barte. Isa qofaa miti. Yeroo nan boo ture gara maatii isaatii deemeen ture. Harmeen isaa waan ajaa'ibsiisaa ta'e natti himaniiru. Maal jettee iftu? Akkamitti mana harmee isaa deemuu dandeesseeti? Eeyyama sirkaa fudhachuun qaba jechuudha. Seeyyamsiifachuu qaban ture. Na dhageessa. Qoosaa akkanaa gonkumaa dhagahuun barbaadu. Kana booda qoosaa akkasii sirraa dhagahuun barbaadu. Yoon dandeessati amala kee jijjiiradhu. Gara namummaa sirriitti deebi'i. Amma nan deema. Yeroo hundumaa dubbiif waan na argituuf si duukaa jiraachuu nan danda'u. Tun deemi naa wayya. Na dhageessa iftu. Eessayyuu hin deemtu. Ani akkam akka si jaaladhu ni beekta. Kanammoo asitti nagattee deemuu hin dandeessu. Waa tokko mummustanem. Kana booddees hojiin jaalallee keetiif tufuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliif akka ta'e beektaa? Yeroo hundumaa ati nama akka addaa ta'etti na ilaalta. Kanaafiyyuu gargar baanee jireenya keenya itti fufuu dandeenya. Yoomiyyuu taanaan gargar hin baanu. Iftu akkan si jaaladhu ni beekta.
Jaalala koo kanaaf mogatii kanfaluun na barbaachisu hundumaa kaffalee si wajjin bultoo ijaarrachuun barbaada. Yoomiyyuu taanan gargar hin baanu. Hin gaddin. Jireenyi tuufa waan ta'eef. Garuu gargar baaniitu ilaallee gaarii natti fakkaata. Na dhageessa iftu. Mooraa kana keessatti dhiira biraa jaalachuu hin dandeessu. Dhiira tokko wajjin si arguun barbaadu. Abbaa haadha keetiif hin gadditu naan jetteemi. Mooraa kana keessatti isa si jaalatee miti. Isa nagaas gaafateef iyyuu hin gaddu. Daqiiqaa tokkoof hin gadduuf. Lubbuu isaa irratti akka murteessiteetti murte. Kana immoo boonsaa ta'uu koo hin beekta. Tole waliin ilaalla. Rajiidhaan maran afaan fiyyuun ulfaata kana dubbachuun maal jedhin fedha. Nagaa oltanii haadha shuumaan jettooti raajii dura dursuur. Waan an dhagee dhufeemu. Maal immoo dhageena. Mee jedhime maal immoo laata? Gurra kun na dhiige oduchaan irraa gurra muku kanatu na dhiige. Akka dhiignaaf jirbiitti cuqqaaliitii natti mi waan fidde maalidha? Maaliin oduun? Oduun ammoo mee jedhime. Arraba koo fin ulfaataa. Attam goonu natti biti natti himta arraba too sitti ulfaata natti burufte biti. Attamidha gattam godhure natti mime maaltu dhalate isa durii caalaa. Maaliin oduun? Ani isa dhageessa dhufeef iyyuu ani gurra dhukkubaara. Dubbachuu isaa immoo akkatti namatti ulfaatu. Anan aarsiin hin dubbata taanaan dubbadhu. Hin dubbatu taanaan haadha oduu keetti dhaqi deebi. Been. Baay'een gadda garu. Jedhime hin gaddinii jedhime. Hin gaddin gammachuutti jijjiira. Arrabatti ulfaata. Hin dubbatu taanaan been irraa ba'i. Been ofii yaadan kuusa taa'ee kana dhageessisuu fi laata daa. Mee jedhime. Anoo erga bariitii asuma taa'een yaada koo kuusa. Maal immoo fidee dhufa laata gurbaan kun jedhe. Ati arrabatti natti ulfaata gurra na dhiigaa. Si kabalte moo? Way raajii. Raajiidha. Natti himtu taanaan irraa ba'i. Beenuu ba'i. San dhageessuma dhageessanii asuma asuma utaaltanii kaatu. Utuu hin dhaga'inuu na kofalchiisa dubbiin kee. Raajii yattu raajii. Raajii yattee? Raajii jedhee jettee si ergite? Ataraqee? Moo kotee cabee? Kan sheetuun ta'in kan kenna dhibaa jiran mani. Haaluma keetu na dhibaa jira. Ani waan akkasii adeem beekuu yaannes raajiidhaan dhagoo kottiyyuu. Taa'imeen kofallaa. Raajii dhiisime. Dubbichu waa yoona waan nama kofalchiisu ta'a waa malee dubbachuun sodaanneeti. Maaltu ta'ee? Hin kuftee laata? Miidhaa maaliif irra ga'ee? Daboona waan mattee? Kanaaf raajii ta'u. Sinitti muufi nama oduu jaallatee na gootu sin. Exxanii na wajjin na olarsiistu. Sin akka sinitti hin himneef. Kanaaf hin dubbadhu. Raajii waan ta'eef. Raajii nama dhibaa. Atoo abbaa oduu miti dubbadhu mee abbaa garaadha malee. Dubbadhu. Anaan dubbadhu. Nama dubbi jaallatu nama odeessu jaallatu na gootu. Atoo oduun jaallattu. Utuu yoon iyyeeyyuu dhagoo danda'u. Maayii tareessuu tarii irratti bika haala keessu gabarsi gootu. Raajiidha wantichi namatti hin dubbata. Amma baata moo baata? Baata moo baatu raajii kee fudhatte? Sinitti muuree. Mee natti mime? Tinimtanii. Inimu. Laa tinimtanii. Inimu. Waadaanaaf gala. Waadaadha kun oola. Ani inimu. Ela. Maal godhe itti maa kana maraatu kanatti maal jedhee waa dubbadhaan? Isin yeroo darbee hanqaaquu mana isaanii jalatti maal jettee natti himtee ishee amma dubartii mashee sanatu haadha shuubaatu hanqaaquu fi mataa irratti rifeensa irratti moortee mana koo jala keessee naan jette. Ana moo? Gaafa ganamaa achi darbaa dhufaa as dhufaan ture ani na waamtanii isin achi mana ishee jalatti situ kaa'ee hanqaaquu fi rifeensa. Situ kaa'ee? Maaltu achi na geessanaan? Maal jedhan beekta? Isaan maal jedhani? Haadha shuubaa matuu hanqaaquu irratti barree akkas mi'aaye keessatti hanqaaquuf rifeensa irratti moortee mana koo jala na keessee. Milkaa'ina koo jibbitee waan milkaa'ee fi mana koo jala dhokeessitee keessee. Maali amma isheetti maalittan isheetti moranii? Maal milkooftee? Natti mime. Inni natti sabiti kan natti hin iyyin jedhin maal isheetti moran? Moofaa carqii mormatti marattee mandara haraqee soboraa ooltu kana maal isheetti moran? Waadaanaaf galtaniittu. Fayyaan qabdu wayyaan qabdu.
maal sheettan isheetti moraafanii ani haadha shumaatu natti more isheedhaaf hin kadhadha malee ani haadha shumaa isheetti more ammanni ga'u hin nyaattu fuutee wal bakkee kaa'u ishee waan asitti argamteef baay'ee galatoomne. Kan koo galatan barbaachisu dhugaatii ati harmee argitee dhuftee waan na boqochiiseef galatoom. Kan koos galatan barbaachisu. Sababiin isaa harmee kee arguu waan na gammachiisuuf hin arge. Mee haa ta'u mee gaaffii isa ulfaataadha jette sana dhaga'uuf ariifadheera. Utuu na gaafatte gara doormi kootitti deebi'ee gaarii natti fakkaata. Maal baay'ee jajjartamu? Jechuun sa'a 24 hunduma keenyaa wal qabame kenname jedhee. Moo kan kee xiqqoo irrata? Inni kan koo xiqqoon irrata. Bari yeroo ofiitti seeraan fayyadamuu jechuun guyyaa ofii gabaabsuu miti. Tarii yoo na arguun si gammachiisu ta'e jedhee. No, akkasitti yaadee miti. Kunoo amma wal agarre miti. Garuu kana booddee deddeebinee wal arguu dhiisuu dandeenya jedhee. Badhaasni abjuu dhugoomsaa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareechaa kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu Awaash irraa fudhaa badhaafamaa baankii Awaash. Hiree keenyaa takkaa koodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alaga